كيلالي ودوتي يا تمسجين جدي مسكانا كنف سيقال مستواتي سان كيسة ودوتي يا ريف لاني فولا كان كيتينو قول برك أبو ولد تندفن شيخ ودو مستواتي كيسة نقول بقدر فيديو نسبة يا كإيران أيوة ما قال سيجي صادي والله شيخ ودو سالا لو بقى قلتني شيخ قلت جوا لا بقديني dhageeffadhu dulila fuula kan keeree fuula alee dhageeffadhu fuula kan keeree fuula alee hudduu tiyyaa fi fuula kan kee wal bira qabu hudduu tiyya misgaanaa kenneef salaamtaa kenneef obboleessi aslii hudduudhaan footoo tiyya laalaa jaa footoo hudduu isaa mastaa duratti jaallitti hundaa biyya arabaa kana keessa hudduu namoota tuqanii beete firraa eegaa hudduu namoota tuqan biyya arabatti arabni nama hedduutu tuqan firraa eegaa. dhageeffadhu wallahi nama akka keetii kana jechaadhaan wallahi ijaazaa buusee killee huddurratti cabsee jechaadha killee huddurratti cabsee mukaan tuttuqee biraa deemaan maal taatisi uf argitaa sila hin bahee hay ummati yaada qabdu viidiyoo ba'i itti fufu yaada qabdu warra asuurra maqaasii taagu jechuudha yookaan waliin gadi aanu. Ay Oromo. Gifti to wala badu. Wala si live to ko jirte wala barkama. De mal tu ya sara na manche? Nama isu tu ka jira. Wallahi je. Wallahi lazim ana mitu wala barkama. Me nama jala to gubara tambiste me ko. Oda fi Abdu se besa. Abdu se bagesa. Aye. Okay, laali Oromoo yeroo tokko qaroomu qabdan yeroo tokko bilchaadhaa bannaadhaa jiru waa tokko faana qabattanii ni niina mucattiin balleessite garuu suuta jedhaa gorsa malee ittiin duulina maal balleessaa asii sirbattee bilchaadhaa garu. Ani ummatumti kun ni qajeelteetti yaaddaa yoo gorsi odaa. Maaliif tanaan sobama? Ummatumti Oromoodhaa isin Oromoo maaliif tanaan sobamta? Odaa. Asu. Maaliif waan tanaan sobamta? Maal jettaa Abdusee? Intalli kun waan qajeelti sitti fakkaataa? Een qajeelti nama bari maali maal rakkoon jiru? Aboodee maaliif qajeelaa miti? Akkasin naarrabsaamoo? Asuun kun waan qajeelti sitti fakkaataa yoo gorsine karaa fuulduraatti. Dalaan harreen salu dhaggeeffadhu taarreen salu tanamni salu ta'oo so haadha babbaan bira jiruu jinni siin huddutti guuraa deemtu si dagalee ta qamaatee farshoo gubbarraa lulluuqqattee naarrabsituu fi ta miilli shidhaa miilli iskaarbaa kasa bule fakkaattu ta ilkee shidhaa takkaa dhiqatee hin beekne wasaka marfeedhaan jiraatu marfee fi meekaappeen jiraatu si galee tuunis tajaarsee akka fedhetti irratti gixxim godhee dhukkee irraa kaasee jechuun kophaa alatti firraa shaantaa miikaa zubaalaa kasochuu kaayee fiikirraa aree abadan isiniif jayee Oromoo abadan isin diifaman gaafatu abadan diifama isin gaafatu du'eetiin bada malee du'ee ni gubattan halaala teessaniitu akkasitti gubattan asuma taayeetiin akkasitti isin sossoosalan akkasitti never ever dhaggeeffadha. Warra akka ta'u wallaalee warra jiru shaantaa fudhattee harkaa baate jechuun ummata jiruun isaanii koodii gaafatte ummata halkanii qamaatee halkanii guyyaadhaa wallahi jaamee abadan isin jalaan callisu bar numan hin callifne numan du'a malee duutiti yelan alal biyyati yarratti falmadhaa jira ani biyyati yarratti rabbiin lal nama biyya fiiti wareegamu warra jannataati jeesini galee ani biyyati yarratti wareegamuudhaaf deemu ani Itoophiyaawidha sini galee Oromoo masanuun beeku wanta na booda hin beeku Oromoon what is this Oromoo maali Oromoon waan nyaatanii waan dhugan waraabadhi rikaardii warra dhumuka nyaattaa Oromoon maal fidda Oromoon ani hin beeku Oromoo hay mirgan qabu mirga jiraachuun qabu isinirraa dabee jiraachuun qabu isinirraa fagaadhee jiraachuun qabu na jaalattanii nan jaalattan baana jalaa fooloo keessa furadhaadha na jibbitan na jaalattanii fooloo na godhaa taaptaap koppilinkii godhaa koppilinkii 2,300 naagaa taaptaappii 100 naagaa santoo waan nam muka nyaattan santoo waan nam duraanuu wacii malee girrisaa wacii malee ummata osoo namni osoo isinitti taphatanii asiin isin ga'anii barrisin isinitti taphataa jechuun abadin numan hin callifne du'eetiin bada malee. Hattuu wal geesse obboleettii tokkosuu jetteesi
hattu mo hattu dengadda yoro namni arabsan dugan sene ba gittin gola to dengadda namni lukke ra kasa to isini namni to ko khotta wal gala khottu suman guddisati si khottu manni khiye bala go mechra yalla ya khottu dhaggeeffadhu ati asuudhaawwaa godhaa dhaggeeffadhu ajandaa yoo barbaadde malee ajandaa na arrabsuudhaaf karoora yoo qabaatte malee asuun arrabsaa jettee yoo dhufte ajandaa sababa Oromoo godhattee sababa Oromooti yoo kana arrabsitu taate hin milkoofne koppiliinkii godhi 200 naa godhi koppiliinkii naa godhi koppiliinkii naaf godhi sitti tollaan koppiliinkii naaf godhi na deeggarraan koppiliinkii naa godhi na deeggaruu baannan immoo ba'uu dandeessaa darsa kan kee guurattee wallichi jettee ba'uu dhabama ta'uu dandeessa dhabama kafalleg dhabama ta'uu barbaad dandeessa yoo na wajjin teessee immoo waan sirriidhaa kan sirriin taane sirrii miti jettee dubbattee okay or muuziqaa eenyu dhaggeeffata Oromoo guutuu dhaggeeffata Oromoo guutuun annama lalaan Oromoodha jee tiktaakii kana gubbarraa ilaala hudduu samitti ollaa beet ani Oromoodha jee konfidensiidhaan asintas bee dubbatu mana isaa keessaa ka deediin afroodhaa capparuun arga deediin afroo capparu 24 deediin afroodhaa capparuun argaa maa wal sobna maa wal sobdan wal sassabuun maaliif gaariidha maaliif narratti duultan saan arrabe maan irratti duultan gabrellee anumarratti duultan saniifin isinii wajji Oromummaa jibbee bara saniifin isinii wajji Oromoo ta'uu jibbee bara narratti duultanii bar micoontun Oromoodha micoontun intalatiin intala Oromoo tettanii nanniisanii bara nanniisanii jirtanii intala Oromoo tettanii nanniisanii jirtanii hanga arraan tanatti ammaa miti kan arrabsuu eegaltan duraan arrabsuu eegaltanii amma narrabsuu eegaltanii narrabsuu dhiistanii hindis itti fuftanii mi'aanis ittiin fufare kalaas na dhorguun dandeessanii hagan lubbuudhaan tiktaakii kana gubbarra jiru isinirra gata akkatti gadoo dhukkee isinitti kaasee sirra gataan jiqaaloochii walgeessi qomaaloochii hay Ogo dhaggeeffadhu ogo namaa wal lolte namni sun ta'ee dura si'aa arrabsu nama sanatti hin fiigin samboodan nana arrabsa maali mana kan kee jira arrabsaan jirtu ibsa yoom si arrabsaa jirtu arrabsaan jirtu minaan dhagahuun gurra qabaatti jala taa'u siyaasaa ta'anii si arrabsu jirti anitti dhiise akkamitti Ena arrabsu jirti sadaqaadhaa jettee arrabsu jirti jettee ibsaa sadaqaadhaa jetti ijoollee uummata Oromoodhaa arrabsaa jiru. Siyaasaa illaa dhaggeeffadhu anammoo wanta akkas Ibsaa wardarraa hin dubbatin. Anaa fi wardaan sitti walqixa malee adda addummaa garaagarummaa hin qabne ibsaa yoo ibsarra sitti yoo wardarra sitti dhaluu qabaadde malee anjoollee deeji duraanuu argaa na feetan ana akkatti si saleedha isin hundaawaa na akkatti si salee hunda keessatti. anammoo bar waan biraan jenne. Kun keessan ijoollee teenya wala carcarii wala harargeedhaa muka nyaattan laal ijoollee teenya argaa na feetu ani muka nyaattan. Kanaaf isin jeetiin garagalee karaa wantiidhaa karaa gara ganda fannoodhaa. Kanaaf jeet narratti duuluu malee waan akkanaan gootan. Nan boochisuu nan ibsaa bohuu barbaadu tiktookii kanarratti. Na dhaggeeffadhu waan asiin jiru amma aartee miira keessa galteetis waan biraan seeniin nama tokko eeguma namni sun tuqee deebisaa kannaniin malee usanii fiiganiin tuqanii. Maanan tuqin nan tuqin eesin achirratti. Achirratti bara akka ija yoo barbaachisaa ta'e kaayiroo dhufaaf hin jenne kaayiroo dhuftee wanni busaan bushni ani firaa arguu hin danda'u. Asuma dhaggeeffadhu gaa. Hin danda'u hanqaama bareedaa kanan qaba ifirraan akkatti illee wallaa qofoo qaadheetiin akkatti illee loqotii jedduu akkatti illee qofoo akkanaa tana qaadhee jechuu akkatti itti gabbee shiitan inni shiituma akka waan isa ajaa'ibu shiitan mee takkaan ishiidhaa kaayiroo keessa jirti yaa fuula matti haabaa nama kaanii takkaan ishiidhaa anturaanu ijoollee teenya nan feetu argaa jiyya nan feetuuni sababaa keessanitti sababaan waan kana godhaa jiru. Sababaa keenyatti. Sababaa keessanitti argaa jiyya nan feetan takkabbaa ana moosiituu wardaatutti itti dhalaa wardaa sababaa asirratti hojii taphattee hojii qabattuutti ishiin adura baatee serrabsitu achirratti arrabsaa jirtu sun eenyudha achirraa na darbiteetti ishiin achirratti hambifatte ol deeffattee arrabsu jirti taa'ee dhaggeeffatu jira bara arrabni irra gadi borshaa adaati daabar. Yaamantinneet. Na yaamne na hin dhageenye na yaamu ani dootuudhaaf salaatu ishaa inni dhaa dabareetti salaatu. Siyaamne gaa walti si araarsa jeeti saniif hin dhaabbatu siin jee akka feete wal godhaa maaltu na galche saniif hin walti si araarsa siin jee dhaabbatu siin jee. Yeroo ishiin achirra teessee arrabsu maaliif ittiin dubbatin maaliif gadi darbi yeroo itti gadi darbi tunan qabbanaa eegisee boodarratti gadoo darbitu jechuudha. Berberakat yang kami calis. Waktu saya rasa, lima berat tu, pada tu berat. Orang mau siapa? Tamam ni an sadakaran deh bebsa. Orang mau, no, nampak kata nawan. Ani sabab
ibsaanii beektaa waan inni tiktookii kanarraa waan ijoollee arraba ijoolleen na arrabsitu siraa galee sababuma ijoolleen as gubbarratti na arrabsitu sababuma yoom gastii namaa galee na arrabsitu sababuma waan dabree kaaftee mataa keessa gana dhoottuudhaan viidiyoo kee waraabadhee namatti ergadhee beeku ani yoo viidiyoo taate ijoolleen nama 800 nama 600 jala jirtan kun jechuun wallaahi labbiin kun arrabni irraa haqa dide boorshaadaan adituu danda'a ani viidiyoon asaramte na biran jirtu viidiyoon ijoollee as jalatti seen arrabsitu abalu hin jahu maqaa jaraa hin kaasu ati maraattuudha hiree jaanii naa erganii hiree gadhiisi hiree aara qabdi aara haa kanatti haa baatu namaatitu sagalee ishii gadhiisee jira ishiin isaa aara baatu natti erganii rabbi haa beeku allahu alam ani viidiyoon gara hedduun na bira jira gara 50 oliin na bira jira tadhiiraatiif tadhalaa jechuu viidiyoo waraabamte hattaa feemasni keessaa nafne garuu immoo aarraan tana yoon ummata kana gabbaasee saaxile isaan gadhiise ta duraanitu hin baane yoon ka'ee gadhiise rabbiin boru ana akka godhee gabbaasaa akka godhee nabaasaa jeetiniin rabbi sodaadhaaf jecha dhiise malee ani waa balleessuu dadhabeetii miti itti balleessee itti cabsuun dadhabu karaa liibiyaadhaa dhageessanii itti cabsee warra kaayiroo kana keessa jiru itti cabsuun dadhabuun ani viidiyoo 150 na bira jira ni beekta warra kaayiroodhaa akka gizeeti mana ol seente kaameeraa godarra fannifatu ni beektanii warri suudii fi biyya adda addaa keessa jirtanillee ni beektan hiiqaama fuula godhatanii kaarooti isin harkaan hafu dhageessanii saamunaan koorgeeta likeedhaa isin jalaa nafu ni beektanii wanni takka isin jalaa naftuun inni wanti takkaan kam godhan hin beeku akka godhan koorgeeta likeedhaa isin jalaa nafuun inni dhaggeeffadha ni beektan immoo garuu wal kabajuun gaariidha wal haa kabajnu ani isin saaxili yoon barbaade isin balleessu yoon barbaade FB maqaan taane maqaa addaatiin banadhee dhufee dhukkee isin irraa kaasuun dadhabneen viidiyoo keessan takka takkatti akka isin asirraa huccuu jirtanii guyyaa takkatti liblib an waan ta'een beeka garuu waan irra ga'een beeka isin galee gubataa marqaadhaa hubataa argaa jira waan kana dura irra ga'een beekaa fininin anuu kanin akkasitti waan hin xiqqishoof jeemiira keessa galee imaaraa irraa darbuu ga'ee Fatiyaa Jamaalta muuziqaa aartistii teessi ni beektanii takkaa yeroo tana jirtu ishii fi ayyaantuu mareedhaa tamicoo warra diroodhaadha dhufanii isaanii warri lubbuuti jarraa na baraare jechuudha. Ifajjeesuu ga'ee kaanuu waan hin taane waan xiqqishoof jecha lubbuuti jetta battee ijoolleen tun akkam taatii yaada jahuufin isin dhiise malee isin akkatti lan isin cabsuun dadhabneen isin irraan dala gara dhageeffata. waan anjoona jalaa jee waan anjoona jalaa jee ummata viidiyoo 50 sanis erge so keessaa tabarbaannoo jiraatte wallahi ani la screen share si godee si garsiisaa yaa sitti nargu screen share si godee si garsiisaa yaa an viidiyoo immoo taniin ijatti jaan argalan viidiyoo gara 500 olii akkanatti laal daradaramtee akkasitti argeetiin jiraan argee namni as keessaa hafte takkaan danteen jirtu takkatti hijaaba godhattee hijaaba hidhattee guyyaa jala ittaqullaa kajaltu jannata ittaqullaa يا ترى دين إسلام يا ترى ربي صدات اتقول لا أزلا ها أكسنا نجاول تقول يا وتو والله يوم كي جيب ربي أفان إجا ستنا هابو جيسو أفان إجا خير سندورة ربي أفان ناكم يوم كي جيب أجرا دي يوم كي جيب أجرا دي نهابو جيسو فيديو شنتما بيجالات في غرو ما نهابو جيسو هم بيأكم بكسان تقول غرو دين بيأكم فيديو جوا ومتا ونيدا أنا جوا ما كنت لا تبارك وكيس الراحة تاجو فيديو شنتما يا والله أنا هتشو والله إفسا والله أنا شيري لي أنا تجار أرجعني أنا جيبت نتلين أرجعني نلين قرصان برباد ما لين نام بود إفسا ما رجلك سيري سيتورو إنه مو أنت نسيت تجارة سنجد جيب فدا نتسين أرجعني لارو سنفادو أنا موجود دارا جارتين كبا أنسجل أنا بس واسو كوني والله فيديو شنت موجودو إسرافيت ما شاء الله والله الناس مقاطو ريك زي إفسا وأنا كانت الناس بكون غاري متي أنا يوم كجبات رادي والله العظيم ربي فولا خسن كندور أنا عفو يوم كجبات رادي أنا فيديو نبرة جروفي فيديو بكتك كتكستي هدوماتي غرا ربا ميكا كان أرجع إذا خيانو جتولا والله خبجا نمني أسرت خبجا ما نمني سنسرت مال جتني إسقو جتني جلب تنجتو شمالي سادا فوري غندا خسن ولا نا على بشكل تونس تايسين كا بجنبول شيدا فودي بول مداري بول بشينغا هل تا بشينغا كيلو ميكتيني خلوكا ميكتيني تنين قوم نتنا جتو تنافوتي بكولتو نسني بيتاني غاروم مو ورساترون غاري ميتي ورساترو بريدا إسين دونا تطوكي ناديسو باتاني مو أنا سين رادي ميتين جرادو كيني سين راكاس يوم مو أسو سيديس نان سين توي نانجتا أوكي أنا سين كيس أدي مي وقتا كسين رادي رسو نامو موسيقى مارا با كندا جي نجرا دا كندا جي بنجرا إفسا انجر كواني نجرتي فيديو نصرا جرتي تمونيرا جرتي يا بوب سامي نادي سيميتي أما تجارة خنا جرتي فيديو تجارة خنا يوجراتي برباد لما كان ما ده هم برباد
Injirtu yoo injiran niti isa qara kongo. Buusii namicha kana. Buusii. Addana chinna. Anta shintaam bu'ina dura zorbal ka filifte. Zorbal. Maal isan na beeyta digaadha calli sinarraa utuu an biraase. Utuu fadu mubaarak na seeteen riyaateetiin jedhanii kaanteen balaa narraa goriitii haasoo haase. Alhamdulillah rabbil alamin kan masih kes ada ini. Walidat daura mo. Ibsa dhaggeeffadhu. Akka hoggana qeerrotan sitti maa uummata Harargee kanarraa bu'i. Waa'ee xiyyaa naasen an dhaggeeffadhu waa'ee xiyyaarraa gabbu'i. Bayi uummata kanarraa bu'i. Ragaata mucaa kanan xuyne isas maqaan dhoyne bakka Bu'in si jedhem ilaali. waa'ee xiyyaarraa bu'i. Inni as qayyimahallo. Ansi wajjin haasa'u waa'ee xiyyaarraa bu'iiti waan bira haase waa'ee mubaarak haase waan baafete laaqadhu nan galchu waan ta'eef sun obboleessa keetti ta'ee waan ta'e sani sun tolti beeka. Dhageessee narraa gori waa'ee xiyyaa maqaan dhayin sin galchuu gaafa nan si maqaa dhaye as bahee dubbadhu. Gaafa nan maammee je'ee waa si dubbadhe waa'ee xiyyaa as fudhu. Sanii achitti immoo narraa gori. An nama kabajaa qabu wajjin haasa'uu fadha waan ta'eef. Okay? Oromoon kana jala jirtan. Rule number 1. Intalli kun rakkina siis gammachuu siisiisitu beeka. Please dhaggeeffadhaa. Just main point. Important main point. Tokkoffaa intala Harargeeti intala Oromooti. Lammaffaa intala Musliimaati. Sadaffaa yeroo hunda yeroo dhuftu indoo ijoollee geemii taphatan shamarran keessaa takka rifeensisi mul'atee hin beeku. Takka akka feete taateen beektu takka wallaahi sargumaan isiniin jedhe. Miira keessa galeen jira. As qayyima haala ta'u. Ta'u sili ta'u. 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 Ey maami ajibnii kun. Al ta'u baqni. Dhaggeeffadhu abbaleessoo. Intalli kun shamarran arrabsuun ijjig bataam big shame ነው. ቆይ አስ ዋናን ሲያረፍሱ ጅሩ ተካተሲ አቦ ኤሊስ አንተ Kau epsa hati gitu tapi tim tadi lagi. አተ ቆይ ማሜ ተረጋጋን ጠጥተ ነው እንደ የመጣው ዱይደ ዱፍተ ማሊጋ አዱቢ አደባፈዱ ዱሩ ዱቢ አደባፈዱ ሬጋ ማለት ተስገባይ ዮ ዱይደ ዱፍተ ተካ ዱቢ አደሲባፍና አኔ ዋያ ዲማ ሱራ ሳንጅሩ ለማ ወልተራፍሱ ዱተ መና ከነ ዋን tokko dhimma dubbii baasuun hin barbaachisu bas ኦኬ ibsa na waliin haasa'e ibsa wallahi kiniinii koo fudheen dhufaa sirra ooleen bula ፉዱ ኮተረ ከኔ ማል ከኔ na dhiisin jedhe ዋያ ዲምሳ ማል ጎሬ ደረክና ተነራ ቀብ uummatatti naasaa jira naan naasayin isin jedhe ኖ ነቱ ጥቁ namtichi kana በርባደ narraa busi talo ነቱ ጥቁ በርባደ ማሜ ዱቢተ ተና ነዲበ ማሊም ነበርባደ ዋና በርባደ ነትመ yabbaleessu waan mubaarakii miti aan ajanda godhachuun dandeessu abadan አቦ ሲፊ ሙባረክ ስና ወደ ረሰለ ተቸን ራጎራ ነው ሰተን ስም ቢያ kanaafuu miiti godhin isin jedhe እኔ ባለጎሚንጋ ሀይሰንኩትን ሶዳስ ትንፈካተ kanaafuu intalli kun rakkina siis gammachuu siis maal siis fedhii siis maal dhabdee maal rakkattee isiif rabbitu ol beeka. Dhaggeeffadhu Oromoon as jala jirtu. Maal ta'us tokkoffaa dhalaan tokko boossee nan arrabsinaa isiniin jedhaarti. Bakka nan arrabsinaadha. Mabtoon nama dubartiin viidiyoon sii gadhiifamee itti qaanfattanus miti. Nama rifeensi sii tokko mul'ateennaan itti qaanfatamus miti. Yaa jamaa. Namoota dogongora adda addaa dogongora danuu jiran jara kaaniin yeroo madaaltu asuun waan tokko asuu yeroo laaltanuu hanga hadhaa just kabajaa qabdi jechuun yaani bakka xinneenyaa yeroo siin dhaabattu argineen beenu isin egalee takkaa bakka hin taane yeroo siin dhaabbattu arginee isin beenu kanaafuu please dhiisaanii keessattuu ijoolleen harargee aan akkamittan beeka beektaa? Harargeen numti jechuudhaan ijoollee harargeetti itti gabbaatee yeroo waan hin taane bakka sin nagaggaruu raasu yeroo hin dhaga'u raasu yeroo hin laalu
waan addaa wayii natti fakkaatan. Tiiktookii kana irratti jechuudhaan ijoollee Harargeetti jechuun digimtii wayii yookaan falfala asmaatii wayii yookaan itti hojjechiisanii malee Harargee akkasii miti Harargee lafarra waliin jirra. Harargee kutaa adda addaa dhaqeen beekaa. Uummata kabaja qabu bataam fiqiree yoona hizbi ነው ወላሂ ሰርጉማን ሲን እንጀ ኡመተ ፈያሌስ ነማ ጃለተ hin qoofneedha akkasitti beekamu meema me takaati agartootni kan kee hojjetan bannat shanti seetiyyo tana dijeen allot taataaf godhaaji bar nama taafani meetaa mi taataafiin qabu bar taataafiin bala marra jira namoonni tokko tokko isinitti fayyadamu barbaadu